Dargaggeessi magaalaa Hararitti fuudhuudhaaf guyyaa jaarsummaa ergatetti lubbuun isaa darbe. Dargaggeessi kun hojjetaa humna ibsaa Itoophiyaa yoo ta'u, sanbata darbe mana kaadhima isaatti jaarsummaa ergachuudhaan warri intalaas tole isaaf erga jedhaniitiin booda guyyaadhuma kana elektirikiin addaan citeera jechuudhaan akka sirreessuuf isa waamanii namni kunis poolii elektirikii meetira 12 dheeratu yaabbatee osoo sirreessaa jiruuti achirraa kufuudhaan lubbuun isaa darbe. Guyyaadhuma jaarsummaa ergatetti lubbuun darbuun isaa immoo gaddicha gaddadachaa taasisa. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad gara Hawwaatti imaluufii jedhame. Muummeen ministeera Itoophiyaa Hawwaa irratti ol ba'uudhaan uummattoota addunyaa maraaf ergaa nagaa dhaamuuf jiru jechuudhaan gabaafame. Imalli Dr. Abiyyi Ahmad gara Hawwaatti taasisuuf jiran kunis kan isaanii milkaa'u taanaan Dr. Abiyyi Ahmad hoogganaa biyyaa ta'ee nama gara Hawwaatti imale isa jalqabaa ta'us jedhame. Guyyaa kaleessaa galgala obbo Geetaachoo Raddaa fi obbo Reedwaan Huseen televezyiinii biyyoolessaa Itoophiyaa wajjin gaaffiif deebii taasisan. Gaaffiif deebii kanarrattis dhimmoota Tigraay wal qabatee waan hin eeggamne hedduu dubbatanii bal'ina isaa kan dhageessan ta'a. Oduu biraattiin ammoo Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa gabaasaalee hidhaa ogeeyyii fayyaa mirkaneesse. Ogeeyyii fayyaa hidhaman 9 immoo mana murtiitti dhiyaatan. Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu keenya guyyaarraa keessatti dhimmoota nama isiniif kaasee fi kan biroo bal'ina isaa dhageessuuf guyyaa guyyaadhaan oduu akka kanaa yeroo gadhiisnutti dursee akkasiin qaqqabuuf chaanaalii keenya sabskiraayib gochuudhaan mallattoo bilbilaa fuuldura jirtu tuqaan isiniin jedha. Itti aansuudhaan immoo gara bal'ina oduutti kanan darbu ta'a. Oduu keenya jalqabaatiin obbo Reedwaan Hasanii fi obbo Geetaachoo Raddaa televezyiinii biyyoolessa Itoophiyaa waliin gaaffiif deebii taasisan irratti waa'ee Tigraayin wal qabsiisanii waan hin eeggamne hedduu dubbatan. Haasawa isaaniitiinis walitti bu'iinsi kaabaa akka itti fufu gareen abut muraasni fedhii akka qaban beeksisan. Gareen kun fedhii dhuunfaa ofii guuttachuun malee uummata Tigraay kan bakka hin buunedha jechuudhaanis obbo Geetaachoo Raddaa dubbatan. Uummanni Tigraay dhimma tokkummaa Itoophiyaaf murannoo cimaa qabuu fi birmadummaa biyyaatiif uummata gatii olaanaa kaffalaa ture ta'us obbo Geetaachoo Raddaa dubbatan. Wayita walitti bu'insaas seenessa qeenxee uummata naannichaa Itoophiyaarraa adda qooduuf yaalii cimaan godhamaa turuu eeruudhaan uummatichi wayita rakkoon mudate gara Finfinnee fiiga malee gara Asmaraa miti jechuudhaan obbo Geetaachoo Raddaa dubbii cimaa kana dubbatan. Ambaasaadar Reedwaan Huseen ammoo gareen dhuunfaa seenessa qeenxee dhaadheessu fedhii dhuunfaatiin malee uummata Tigraayiif yaadeet miti jedhan. Fedhii dhuunfaa isaanii milkeessuuf walitti bu'insa akka dheeratuu fi waliigalteen Piriitooriyaa akka gufatu yaalii taasisaa turus dubbatan. Uummanni Tigraay Itoophiyaatti nageenya akka waaruu fi waloon misoomuuf uummata fedhii olaanaa qabu akka ta'anis ambaasaadar Reedwaan Huseen yaadachiisan. Gareen dhuunfaa kun ammallee walitti bu'insi akka itti fufu fedhii qabaachuu isaaniis kaasuudhaan waliigalteen Piriitooriyaa akka milkoofnillee tattaaffii cimaa taasisaa jiru jechuudhaan ambaasaadar Reedwaan Huseen dubbatan. Mootummaan federaalaa hojiilee misoomaa naannichatti hojjechaa jiru gufachiisuuf carraaqqii gochaatii jiru. Dabalataanis bulchiinsi yeroo naannichaa hojii isaa sirnaan akka hin raawwanne gufachiisuuf illee faayidaa dhuunfaa isaa guuttachuuf ammallee tattaaffii gochaa jiru jechuudhaan ambaasaadar Reedwaan Huseen garee TPLF muraasa komate. Oduudhuma kanaan wal qabatuun pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warrade immoo hojiin bulchiinsa isaanii inni guddaan lammiilee qe'ee isaanii irraa buqqaan gara qe'ee isaaniitti deebisuu fi daangaa heera mootummaa Tigraay mirkaneessuu akka ta'e himan. Leetinaal Jeneraal Taaddasaan kana kan jedhan Itoophiyaatti ambaasaadar Ameerikaa Erviin Mashiingaa waliin dhimmoota yeroo irratti marii taasisan keessattidha. Lammiileen qe'ee isaanii irraa buqqaan deebi'uu fi daangaan heera mootummaa Tigraay bakkatti deebi'uun hojiiwwan dursi kennamuuf akka ta'e ibsan. Fedhii bu'uuraa kana guutuuf carraaqqii taasifamaa jiru keessatti gufuuleen mudatan salphaa akka hin taanes ibsuudhaan bu'uura waliigaltee Piriitooriyaatiin mootummaa federaalaa waliin mariidhaan dhimmoota hunda furuuf tattaaffii cimaa taasisaa akka jiranis dubbatan. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Erviin Mashiingaa gama isaaniitiin mootummaan isaanii bulchiinsa yeroo Tigraay waliigaltee Piriitooriyaa sirnaan hojiirra oolchuuf tattaaffii taasisuuf deeggarsa barbaachisu akka godhanis ibsaniiru. Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa gabaasaalee hidhaa ogeeyyii fayyaa mirkaneesse. Lagannaa hojii ogeessota fayyaa sadarkaa biyyaatti gaggeessaa jiraniin wal qabatee wiixata caamsaa 11 bara 2017 bakka lakkoofsa Itoophiyaatti mana jireenyaa isheerraa humnoota nageenyaatiin kan to'atamte ogeettii paatooloojii aanaatomii Dr. Maaleet Gaa'ush dabalatee namoonni 9 hokkoraa fi jeequmsa kakaasuu fi humnoota farra nagaa waliin tumsuun shakkamanii mana murtiitti dhiyaachuu maatiin Dr. Maaleet BBC'tti himan. Tibbanaa BBC Focus on Africa irratti dhiyaachuun rakkoo ogeeyyii fayyaa biyyattii mudachaa jiruu fi muuxannoo ishee biyya ollaatti argatte kan biyya ishee walii wal bira qabuun ibsa kan laatte Dr. Maaleet Gaa'ush dabalatee namoota 9 har'a caamsaa 13 bara 2017 mana murtii olaanaa federaalaa dhaddacha ramaddii araadaatti dhiyaatan.
Xalayaan yeroo beellamatti gaafatamu poolisiin barreeffamaan dhiyeesse kun himatawwan okkoraa fi jeequmsa kakaasuun humnoota farra nageenyaa waliin tumsuun jeequmsa magaalaa kakaasuu itti gaafatamummaa uummataa fi mootummaadhaan itti kenname cinatti dhiisuudhaan dhukkubsattoota hin yaallu jechuu fi moobaayila isaanii fi miidiyaa hawaasaa fayyadamuun ergaa saba walitti buusu qooduu kan jedhuun himanni irratti baname. Poolisiin dhimmoota eeraman irratti qorannoo dabalataa gaggeessuuf guyyaa 12 kan gaafate yoo ta'u manni murtichaa sanadootaa fi ragaa walitti qabuuf akkasumas dhaabbilee fayyaa keessa hojjetanitti sababa danqaa uumameen lubbuun namaa darbuu ilaalchisee ragaawwan argaman haga qoratamuu fi sababoota biroof poolisiif guyyaa qorannoo 12 eeyyamame. Miseensi maatii nageenya isaaniif sodaachuun maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan Addis Istaandarditti akka manitti Dr. Maayileet Wiixata caamsaa 11 mana jireenyaa ishee koondomineemii naannawa 4 kiiloo Baashaa Waldi jedhamutti argamurraa naannoo sa'aatii 5 walakkaatti humnoota nageenyaatiin fudhatamtee jedhan. Yeroo sanatti hojjettuu manaa malee namni mana isaanii keessa akka hin turre kan ibsan miseensi maatii kun poolisiin Finfinnee yuunifoormii uffate tokkoo fi namoonni 4 uffata siivilii uffatan walumaa galatti hojjettoonni nageenyaa 5 mana isaanii seenuudhaan waamicha mana murtii malee fudhatanii akka deeman dubbatan. Himata Dr. Maayileet dabalatee namoota 9 irratti dhiyaate keessaa sababa lagannaa hojii kanaan dhukkubsattoonni akka du'aniif sababa ta'uu isaanii kan eerame ta'us kilinika dhuunfaa keessa kan hojjettu Dr. Maayileet erga deessee booda waggaa 1 fi ji'a 8 hojiirra akka hin turre miseensi maatii kun himan. Himanni irratti dhiyaate kunis akka ishee bakka bu'uu hin dandeenye cimsee dubbate. Dr. Maayileet kanaan dura gaaffiif deebii BBC Afaan Oromoo fi BBC Focus on Africa waliin taasisteen akkuma kimoota Itoophiyaa kaanii haalli jireenya biyya keessa ture akka itti ulfaate kaastee turte. Boodarra garuu gara Hargeysaa Somaaliilaand deemuudhaan ganna 2 ol tajaajila wal'aansa fayyaa kenniteetti. Waan achitti argite yoo ibsitus kan Itoophiyaa waliin fardaa fi lafadha jechuudhaan ibsitee turte. Gaaffileen ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa tibbana taasisaa jiranis sirrii ta'uu cimsitee dubbattee turte. Ogeeyyiin fayyaa biyyattii kaffaltii madaalawaa fi haala hojii mijataa gaafachuudhaan torban darbe lagannaa hojii gartokkee kan eegalan yoo ta'u, lagannaa hojii ogeeyyiin fayyaa torban kana keessa eegalanii wal qabatee ogeessonni hedduun hidhamaa akka jiranii fi doorsisni isaan irra gahaa akka jiru gabaafamaatii ture. Komishineerri olaanoo Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa Biraanuu Adeeloo lagannaan caamsaa 13 eegale kun mirga tajaajila fayyaa argachuu fi lubbuun jiraachuu uummataa balaadhaaf saaxilaa jira jechuudhaan akeekaniiru. Akkasumas seera qabeessummaa fi wal madaalummaa deebii mootummaa gaaffii keessa galchuus ibsuudhaan lagannaan damee fayyaa keessatti raawwatamu mirga hawaasni tajaajila fayyaa argachuu fi lubbuun jiraachuuf qabu irratti dhiibbaa hamaa geessisuu danda'as jedhan. Haa ta'u malee tarkaanfiin bulchiinsaa fi seeraa fudhatamu kamiyyuu ulaagaalee mirga namummaa fi seerota hojiirra jiran kan eegu ta'uu qabaa jedhan. Komishinichi magaalota akka Finfinnee, Hawaasaa, Jimmaa, Baardarii fi Gondar keessatti ogeeyyii fayyaa hidhamuu fi gariin ammoo hospitaalotaa fi doormii yuunivarsiitii akka gadhiisaniif dirqamuu ibsan. Ministeerri fayyaa gama isaatiin lagannaan damee fayyaa keessatti raawwatamu seeraan dhorkaa ta'uu ibsuudhaan ogeessota hojii lagatanii jiran hojiitti akka deebi'an kanneen danee irratti immoo tarkaanfiin seeraa akka fudhatu ibsa torban darbe keessa baasaniin akeekkachiisanii turan. Dura taa'aan dhaaba koongireensii federaalawaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa haala amma jiruun dirreen siyaasa Itoophiyaa filannoodhaaf baay'ee dhiphaadhaa jedhan. Filannoo dhugaa gochuuf dirreen siyaasaa bal'achuu qaba. Boordiin filannoo bilisa ta'e uumamuu qaba. Dhaabbileen mootummaallee walaba ta'uu qabu jechuudhaan Profeesar Mararaa Guddinaa dubbatan. Itti dabaluudhaanis yeroo ammaa kana filannoo gaggeessuuf haali dandeessisu mijatee hin jiru jechuudhaanis cimsanii dubbatan. Profeesar Mararaan sila dhaabbileen mormituu fi mootummaan haala kana mijeessuuf mari'atanii waliigaltee irra ga'uun irra tures jechuudhaan filannoo biyyoolessaa isa marsaa jaaffaa irratti dhiibbaa mootummaan irraan ga'e himachuun hirmaachuu dhiisuuf kan murteesse dhaabni KFO yeroo lammataaf filannoo irratti hirmaachuu dhiisuun qajeelfama baheen dhorkamaa waan ta'eef filannoo as deemaa jiru irratti hirmaachuuf dirqama qabnaa jedhe. Seerri yeroo lama filannoo dhiisanii bira darbuun hin danda'amu jedhu jira kan jedhan Profeesar Mararaa Guddinaa kanas ta'u sana akka amma jiru kanatti filannoon bilisa ta'e deemuu hin danda'u jedhan. Paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatti itti gaafatamaa ijaarsa dimokiraasii kan ta'an Dr. Buzaayyoo Daggafaa gama isaaniitiin dhimma filannoo dhufaa jiruu fi dirree siyaasaa ammaa irratti yaada BBC'f kennaniin dirreen siyaasaa filannaadhaan olitti banaadhaa jedhan. Namoonni siyaasaa waggoota 27 gadi 28 hidhaa turan gadhiifamaniitu jiru. Paartileen siyaasaallee Finfinnee keessa taa'anii ibsa barbaadan baasaa yoo fedhan mootummaa arrabsaa. Namoonni dhuunfaa fi paartileen kan mirga kana akka malee fayyadamuutti jiru jechuudhaan
filannoo gaggeessuuf haalli mijataatu jira jedhan. Itti dabaluunis Dr. Buzaayyoon dhaabbilee fi namoonni siyaasaa qeequu bira darbanii haga nama arrabsuu ga'aniiru kan jedhan aangaan dhaaba badhaadhinaa kun dirreen siyaasaa bal'achuu bira darbee daangaa malee fayyadamaa jira jedhan. Ammoo dirreen siyaasaa bal'aadha jechuun mirga dhaabbilee siyaasaa irratti daangaan hin jiru jechuu miti jedhu. Kun ammoo Itoophiyaatti qofa osoo hin taane addunyaa guutuu gubbaa waan jiru ta'us dubbatan. Asittis wanti biyyoota biroorraa adda ta'e hin jiru. Yoo seera boordiin filannoo baase heera biyyi kun ittiin bultu cabsuuf deemte immoo qaamni seeraa si gaafachuun dhiisu jechuudhaan tarkaanfiiwwan adda addaa namoota siyaasaa irratti fudhataman sirrii ta'uu siman. Paartiin biyya bulchu ammoo waan danda'amu hundaan ani humna nan qabaa injifachuu nan danda'a jedhee qaama yaadu kamiifuu dirree banaa godhee lafa kaa'eera jechuudhaanis dubbatan. Dhaabbileen mormituus akka durii biyya alaa hin jiranii Finfinneedhuma keessa jiru. Namoonni siyaasaa fi paartileen gariin haala kana akka ta'utti itti fayyadamuu caala humnaa fi yaadota faallessan biroon ofuma isaanii yaaddaanii badhaadhina yaadaan teekinooloojiin caaluun hin danda'amu jedhanii komii kaasu jechuudhaanis dhaabbilee mormituu komatan. Hoogganaa taanaan paartii Izeemaa obbo Yohaannis Mokonnin immoo gama isaaniitiin yaada Dr. Buzaayyoon dhiyeessan kana gariin itti walii galan. Haala qabatamaa amma jiruun keessumaa immoo naannolee Oromiyaa fi Amaaraa kan uummanni hedduun biyyattii keessa jiraatu keessa lola adeemaa jirurraa kan ka'e filannoo gaggeessuun ulfaataa ta'uu kaasuudhaan akka biyyaatti haala rakkisaa keessa jiru hubatamaadha. Keessumaa immoo naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa walitti bu'iinsi adda tooncitiin adeemaa jiran yaachisoodha jedhu. Naannolee lameen gara tasgabbii guutuutti osoo hin deebiin filannoo gaggeessuun rakkisaa ta'us dubbatan. Ammoo marii biyyoolessaa gaggeeffamaa jiruu fi yaaliiwwan jaarsummaa dhibdeewwan jiran furuuf godhaman haalammaa jijjiiruu danda'a abdii jedhuun qaba jechuudhaanis BBC'tti dubbatan. Oduu xumuraatiin Inistituutiin dhimma alaa mata duree tumsa dinagdee fi nageenya galoo galaanaa Edanii fi gaanfa Afrikaa jedhuun marii gaggeessaatii jira. Inistituutichi mata duree tumsa dinagdee fi nageenya galoo galaana Edanii fi gaanfa Afrikaa carraawwan qormaataa fi kallattii fuulduraa jedhuun marii sadarkaa olaanaa marsaa sadaffaa Finfinneetti gaggeessaatii jira. Konfireensiin kun hooggantoota qaamolee imaammata baasanii fi ogeeyyii walitti fidee haala dinagdee fi nageenya biyyoota galoo galaanaa fi gaanfa Afrikaa gidduutti jijjiirama jiru irratti mari'achuu isaa odeeffannoon Inistituutii dhimma alaarraa argame ni mul'isa. Daayirekteerri olaanaa Inistituutichaa Jaafaar Baadruu haasawaa baneensaa isaanii keessatti barbaachisummaa walgahii kanaa ibsuudhaan haala naannawaa walitti hidhamiinsa isaa dabalaa dhufe keessatti walqunnamtiin galoo galaanaa fi gaanfa Afrikaa gidduu jiru dhiibbaa fi walxaxinsa inni fidu kan calaqqisiisudha jedhan. Akkasumas carraa fi qormaata yeroo ammaa tumsi galoo galaanaa fi gaanfa Afrikaa qabu xiinxaluun tumsatti fufinsa qabuuf kallattii gara fuula duraa akka kaa'u ibsameera. Egaa daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf isiniif qabadhe kana gammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda duubiraan aga walitti deebinutti nagaan naa tura.